Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya jaalatamoo Ustaazni keenya kabajamoo fi jaalatamoo Ustaaz Abdurrahman Ahmad hawaasa biyya keessaa fi biyya alaatiif ijaarsa madarasaa magaalaa Baroodaa irratti waamicha obbolummaa taasisaniiti jiran. Kabiyya abbaa jiru, kabiyya tana keessa sadarkaa adda addaarra jiru hundinuu yoo rabbi jee dirree tanarratti ashaaraa isaanii ni kaayyatan jeetiin abdii godha inshaAllah. Warri obboleeyyan kiyya kasagalee tana dhageessan karabbitti amantan madrasaan dirree gaattatee mana ijoolleen itti qaraatu kamukaa kabiyyee asirraa diigee yeroodhaaf qorqorroo tana keessatti ijoollee qaraa'isaa jira. Abbana keessatti injiinara finne G+4 G+5 sanjaaruu deemna yookiin sanii ol hanga isin dandeessu. Saniif inshaAllah obboleeyyan kiyya warra rabbiin hiree tolchee jechuun Ameerikaa hogguu si geessu diin kaddamiif si geessee naa quba qabaadhu. Awurooppaa hogguu rabbiin si geessu biyyoota Awurooppaa takkan akka maqaa yaamu diin kaddamiif rabbi Awurooppaa si geesse. Madrasaa Baroodaa kana yaadadhuuf rabbi achi si geesse. Masjida Baroodaa yaadadhuuf rabbi achi si geesse. Majlisa Sheekh Muhammad Hassan yaadadhuuf rabbi achi si geesse. Markaza Himzii kana yaadadhuuf rabbi achi si geesse. Warri Awustiraaliyaa jiru wanni rabbiin asii si fuudhee dirree itti taphattu san keessaa si fuudhee doobbii si gubdu san keessaa dhoqqee keessatti jettee gangalattu keessaa rabbiin si oofee achi si geesseef diin kana kaddamiif rabbi si geesse. Nama gandalachuutti khayrii carraaqqate rabbi si haa taasisu. Warri Awustiraaliyaa jiru, warri Kaanadaa jiru, warri biyya Arabaa keessa jiru jechuun Suudii haa ta'u, Qatar haa ta'u, akkasuma Misra haa ta'u, ammallee deebiitii Dubaay haa ta'u, warri biyyoota jechuunis Middle Eastii kana keessa jiru, warri Dawuu Afrikaa jiru, warri Ugaandaa jiru, warri Keeniyaa jiru, ka rabbi itti bal'ise, ka Finfinnee jiru, ka Adaamaa jiru, ka Baardaar jiru, ka Dirree Dawaa jiru, ka Adaree Biyyoo jiru, ka Ciroo jiru, ka jechuunis magaalaa Oromiyaa fi magaalaa Itoophiyaa keessa jiru hundi ka biyya keessaatis haalaatis ishaaraa bakka tanaa dirree tanaa waan guddoo gama keetiin qabadhu. Rabbi sii mijjeessaa qabadhu. Maallaqa kee karaa rabbii kana keessatti investi godhi. Liyunfiq zuu sa'atin min sa'ati ija rabbiin. Abbaan qabeenya bal'aa qabu qabeenya bal'aa sana akka jechuun sadarkaadhaan haa kennatu je. Nama riskiin itti qallattees qadruma saniin haa kennatu ija rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Nabiin Abaabakritti jechuun qabeenyatti haajameeti Abaabakri waan qabu hunda fidee dhufe jaal. Nabiin qabeenyatti haajameeti Umar ibn Khattaab haafii qabeenya maatiin dhiisee qabeenya isaa cinaa takka fidee nabii gammachiise jaal. Usmaan ibn Affan nabiin haajameeti qabeenya fe'atee fidee hoodoo yaa argamaa rabbii waan feeteen godhi jeen. Nabiin gammadurra Usmaan arrabooda waan feete daleeydullee waan akkasirra hin jiranii jeen jecha. Allahu akbar. Aboo nama akkasii rabbi si haa taasisu. Laffaatii arraan tanaa lallabbii arraan tanaa gaaddii duudiitti kutamte jechuun koree madrasaa kanaa hawaasa magaalaa Baroodaa baga gaanne akka isaan ja'an warra waan guddoo asirratti rabbi si haa taasisu. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya jaalatamoo kan biyya keessaa fi biyya alaa keessa jiraattan qabeenya rabbiin tokkichi isinitti kenne irraa madarasaa magaalaa Baroodaa kanaaf akkaawuntii armarratti barreessine kana irratti akkaaniniif galchitan maqaa rabbii tokkichaatiin isin gaafannam. Allahu akbar kabiira walhamdulillahi kasiira وسبحان الله بكرة وأصيلا. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya jaalatamoo sagantaan dirree iidaa kan magaalaa Baroodaatti qopheessinee dhiyeessine kan gammaatti daawwattan kana tureetiin qopheessee dhiyeessuudhaan anka isinii waliin ture Muhammad Ahmadiin warra har'aan tanaa kan bara hedduun haa taasisu jechaan har'aaf gama kiyyaan nagayattim. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا
وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا.